kan buune jajjabeessuu dhabu. Yoo waan naatuuf dhabde rakkoo biyya keessa jirtuuf naa galatooma hankanumaan jaa. Ijoollee teenya hin jayina waan kana keessatti. Galatoomi laal wanni tokko jara keenya nama shakkisiisa. Maali? Gara dubbii gara marattu laaluun bareedaadha. Waan amma jabanaan batte kanarraa waa tokko qofa jedhee bira darbaa qo'adha afaanuma takka. Araara kana wanni sheekonni itti hirmaachuu diddeefu ani shakkii keessaa qaba. Isin yaa galu ifa isin yaa ta'u. Rakkoo saba kanaa rakkoon takka uumamnaan ka sheekonni Oromoodhaa hin cadhifne hedduun isaanii tariiti amma sodaaf cadhisuu malanilleen anaaf shakkii koleen duba ittiin seen lubbuu ofiitiif jecha. An kanaallee ni shakka. Amma namni carraa itti aanu I think awwal mute godhe awwal. Yoo dubbiin oowwinee sheekotii ergaa bar mootummaa ergaa bar. Walloo sanirra mootummaa ergaa bar. Awwaliin buusee raayye. Mootummaa ergaa bar gizee dubbiin oowwitee ergalaa jeneraal kiyyi. Gizee dubbiin tun karaa bira deemuu qaate gizee akka gaariitti atteeshina harkattee mootummaan erga. Galatoomi. Qoy Sa'ad kana dubbatu Sa'ad dubbadhu gaggabaabsa dubbadha carraa walii dabarsa hin shakkaan waan inni jedhe kan awwal miyuutiin godhanne bara saniif si buuse. Anamma gabaabumatti wanni jechuu barbaadu wanni Saudi Arabiyaa kun yoo dhooyineetiin hin jennellee rabna ilma namaa dhiise rabbillee wayita dha'u tokko nama gaarii fi badaallee waluma qabeedha. Dhiifamallee naa godha warri Suudii kun warri Suudii jirta warri dalagaaf jirta warri kaayyoo qabda warri biyyaa maatii qabdan dhiifamallee naa godha. Warri Suudii jiru kun bakkema jiru fakkaata namni bakkema oolu fakkaatatti Oromoon. Ijoolleen Suudii tuni holota waan tiisituuf holotuma fakkaatti wallaahi dhiifamallee naa godha. Maali wanni isiin holota fakkaattuun holota wayitatti xiqqoo hin qabnaa hin beeyna. Korpeeyyiin hoolaa kun walitti irraa siiqee walitti bu'a. Wanni walitti bu'uuf maaliif? Raammoon mataa nyaata. Wallahi arraba abso Suudii maroli kadina dubbii furmaata isaa malee warra kaayoo qabu jedhe bubbe warra kaayoo qabu jedhe malee arraba abso bakee zabataniitiin waan ajaa'ibsanii naasoo sobaa miti laal kana baasaa yaada kiyya yoo balleesse dhiifamaa isin gaafadha yookaan hin balleessine jechuu dandeettan wanni waan kana kaaseef yeroo gaafachuu barbaannu waan haasa'u eddaniif nama dhiiga nama jisaaru haasaa nullee Suudii keessa jirra Suudii keessa laali bar walitti hin qabne bubbee isaa gure walitti hin qabne jalqabuma yoo dubbatu maal jedhe seeta warri dalagaatiif dhiifama naa godha dhiifama naa godha jedhee eegale isin balleesse hambana in balleesse na fakkaate anaga kiyyatti waan balleesse hin se'u lakki dhiifama gaafattee eegalte warri dalagaaf achi jirtan jettee seentee akkuma namni dubbatu dubbatti. Naam osoo dubbiin hubatinnaan jedhe malee ani dubbii waan balleesse hin se'u. Wanna waan kana kaaseef dhugaadha. Ijoolleen tuni wallaahi akka raammoon korpeessa hoolaa mataa nyaattu rabshaan mataa nyaatee gabbaatee ofii waltumtee ajandaa uumattee duuba ammoo fedhe walaalol masaaraa itti gurgurachuu bicha kaayyoon jira. Jaarsaa fi jaartiillee yoo wallolte masaaraa itti gurgurachuu dalagaa jiraati. Ijoolleen faranjii tunillee maal gooti? Nama gama lameen iyyuu sapproost gootee lola kana jabeessiti. Ibeluu kenna baaleen bira dhaabanna jedhan harargeedha jedhan bira dhaabanna jedhan namni bira dhaabatee lola kana finiinsisu yeroo hunda ani parsantii 100 namni itti qubatti qabu namni ajandaa kanayyuu qosiisee ta'uufiitillee vaaraalii bahuudhaaf ta'uufiitillee feemasii ta'uudhaaf ijoollee kana duuba dhaabateetiin wayita jarri wallolteeyyuu gargaaree ati miidhamte jedhee ati ammootu akkana taate ati goota kenna jedhee namni gargaaraa jiru ummata ijoollee faranjiiti jedhee qubatti qaba. Biyya ijoollee teenata biyya faranjii jirtu. Namni silaa nama ajjeesee jedhe namni nama tumee jedhe irraa maganfata. Sheeyxaan ayyuu irraa maganfatan. Nama kana silaa irraa maganfachuun malee wayita inni gastii banateetiin jedhe kuni goota baaleeti jedhanii kumaatamaan itti roobsan giifti. Tokko ammallee ijoollee kaayiroo jirtu. Ijoolleen kaayiroo jirtu tuni kadhaa ufiitiif jettee ajandaa ufii godhattee wayita namni walloleetiin jedhe araara mana jaraatiif godhan feemasiidha jarri. Manni jara ammallee oluma guddata namni ajandaa ittiin soqaa jira jaran anamma wanni waan kana dubbataa jiruuf nama kamirraayyuu bilisaan uf beeka nabseeti kadhaarraallee bilisa nama miidheerraallee bilisa nama miidhuurraallee bilisa namni illee nam miidhu wallaahi billaahi kijibaa fi miti ijoollee walaayittaa waliin karaa irratti waa afannaa waan akka uffataa kanneen gurgurra ijoollee walaayittaa
meeshaa kiyya meeshaa ofii caalii naa jabeessanii naa laalan wayita'anii misaa nyaachuu deeme wayita'anii bira hin jirre naa baasanii naa afanii naa gurguraa oolanii birrii naa kennan maali waliin jireenya wanni kun Oromoo dhiisi Walaayittaan kabaja walii qabna sa'atii amma jiru kanatti gurbaa waahila kiyyaa jira meeshaa kiyya baasii afi jedheeni yoo mana oolu wallaahi rabbinaa ragaanuuf mi'eessuufii miti naa afee galgala dhaqee meeshaa kiyya irraa galfadhee birrii kiyya irraa fudhadhee wanni jedha wanni waan kanaan nama gahee maali namni nagaha yoo waliin buleetiin hin jedhe nagaha'u jaalala uuma tokkummaa qaba kana wanni godheetiin hin jedhe ijoollee biyya Arabaa wanni jirtu ijoollee Suudii tana raammoo qabdi matatu raammotu mataa nyaata holotuma fakkaatti parsantii dhibban naa fudhadha ijoollee walloltu tan warri dalagataa fachi jiru dalagataa jira warri dalagataa fachi jiru dalagataa jira waa'ee uummataa dubbadhu obboleessoo wanni an dubbataa jiru sanuma ijoolleen wanni waan kana kaaseefani yaa dubbii kaasaafi malee ani wanni fi dubbii jaalala hawwii hin qabu dubbii kaasaaf kaase malee wanni fi miti wanni Walaayittaa waliin bulleef maaliif kabajaa fi jaalalaa fi malee namni Walaayittaa waliin silaa wanni tokko ta'eetii miti wayita ijoolleen Harargeetiif Arsii ofii wal ajjeeftu wayita muka walitti naytu wayita lafarra wal harkiftu maali wanni kun wanni jedhu rakkoo kana wanni fide maali bu'aa barbaada bu'aa jaraa kana ammootu namni buusaa fi jiru ummatuma irra taa'ee anumaaf isinii kan ajandaa jaraa kana ol fuudhee haasayaaf bonaa ganna ganamaa galgala namni ol fuudhee fi haasayaa jiru wallahi anamma osoo abbaan fedhe baalirraa namni ollaa kiyyaa achitti namni ajjeeseetiin hin jedhe sadaqaa kiyya nyaadhee afaan kiyya haqadhee ummata Harargee waliin bula minam ay malakkatenya yaraasuu guddaay wanni waan kana godhuuf maali inni illee nama jiraachisuuf hin dhayne bakka san jallataan akkasiisuni jallataan akkasiisun osoo kaachii du'u taate inni illee namuma ajjeesuu dhaqee ofii du'e namni dirree waraanaa seene nama ajjeesuu dhaqee du'e malee nama jiraachisuuf hin dhayne gargaarsa wayii namaa kennuuf hin dhayne kanaafuu ijoolleen Suudii jirtu tuni wanni jarri ganamaa galgala rabshaa kaaftuuf mana ofii ittiin guddifataa fi warra Kaayirootii fi warra biyya faranjii jiru harka keessaa qaba shakkii qaba irraan hoffolcha assalaamu alaykum namni yaa dubbiidhaan isin galatoomii amma ana tattaafu faytarra eshi dubbadhu atillee yaada furmaata illee lafa kaayaa dubbadhu okay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh awwal irgad la kosto kubari yani waan qabatamaan godhamee fi waan qaama kiyyaan yani bira jiru waan yani godhamee dadhabametti irraa isin dubbadhaa jechuudha waan maammee jabanaa dubbatee irraa waan tokko fakkeenyaaf warri tokko ijoolleen akkanuma wonyaatti homo harka keessaan qabu waan jedhutu jira inni kun soba rabbi qabatamatti warri waan kana jalqaba kaasu warra ergama qabu warra ergama mootummaarraa fudhatee qabu kuwwan woloyyin jala yaatu homaa waan irraa quba qabduun qabdu akkanumaan Arsii King Harargee King maal jettee fiidi malee jechuudha garuu warri jalqaba ibidda kana qabsiisu warra ergama qabu kanaaf ragaan mucaa dheengadda ijoollee makiinatti hidhee lafarra harkisan maqaa isaa ganda isaa aanaa isaa qabannee nama lafarratti ijaarree haga ganda isaa suuraa isaa waliin galchine jechuudha haga ammaa wanti raawwatamee jiru dhageeffadhu haga ammaa maatiin isaa haa qabamu gaafa maatiin isaa achi qabame nageenni gamanaa bu'uu danda'a haa qabamu jennee wanni raawwatame tokko hin jiru jala sararaa qabadha lammata ijoolleen tuni warri arra jalqaba ergama qabu kun warri waan akkanaa godhe kun fakkeenyaaf mucaa ammaa riyaadi simatame maal simatame jedhamu kana qaafa ustaas Gunjaaroo badee du'e ustaas Gunjaaroo badee osoo awwaalamin osoo reeffi isaa badee jiru nama reeffa ustaas Gunjaaroo badee garagalchee raqa nutti ajaa'ee deema awwaaladhaa jedhee arrabsaa oole jechuudha isinitti mabareechi addaan baase ergama guddaa achirraa fudhatanii warra guyyarraa nu bilisoomne mootummaa keenya wajjin jirra jedhee Jawaariin arrabsaa oolu arra gaafa dubbii kana kaasan profaayil Jawaar godhatanii daa'imman harkaan qaban King Jawaar jedhan jechuudha dhibbaan dhibbatti siyaasa dalagamaa jiru gama mootummaati kun siyaasa Jawaarii balleessu kuni eessumattuu balleessuu hin danda'amu osoo siyaasa Jawaar harka Jawaar waan kana keessaa qabaatu ta'e mootummatu maatii sanirratti harkaanfii fudhate
ergama eenyu qabda eessaa dhufte garamii dhufte gaafii gaafatamaa ture sila. Nuhu ganda isaa hojii aanaa isaa hojii suuraa isaa mara ergine galfamee qabalee mararra deebiin deebi'ame hin jiru. Kan duraanis akkasuma ijoolleen duraan walloo keessatti hirmaataa turte kan jimmaan ijoollee ol qabdu jimmaan keessatti hirmaataa turte harargee kana durallee ol tumsiisaa turte sun suuraan isaanii galee wanni hundi galee gaafa walee gabuun qabama jaanii ijoolleen hin qabamne bashannantee akka barbaadde katamaa barbaadde keessa biyya barbaadde fiizaa dhaattee booleedhaan yaate gara barbaadde deemte jechuudha. Osoo waan kana keessaa mootummaan harka hin qabne biyyi mootummaa qabdu tokko ambaasii biyya kanaa qabdu tokko akkamitti to'annaa dhabde lammata yaani mucaa to'annoo kana jechuun kan mucaa makiina lafarra harkise kana tiiktookii isaa qorachiisnee jechuudha. Tiiktookiin isaa nama biyya keessaa nama dubartiitti bane. Kana ergama guddaadha waan xaxamee lafa kana gubbaa jiru maal godhanii walitti oofan. Erganii as erganii ajandaa gaafa sammee gaafa isaa nama rabshaa kana kaasan sani arsii keessan maaltu raawwatamaa ture? Harargee keessan maaltu raawwatamaa ture? Ajandaan gara sittatti xiyyeeffannaaf ummata kana ajandaa ummata kana miidiyaa kanarraa haguuguuf waan isaa lafarra nu kaa'anii jechuudha. Siigalee amma walumaa galatti furmaanni gama mootummaatirraa argamu yookiin ijoolleen tun seeratti nu haa dhiyaattu yookiin maatiin ijoollee tanaa seeratti nu haa dhiyaatu wanni jedhamu sun hin jiru. Siigalee jira amma wanni godhamuu danda'u yoo dandeenye akka Oromootti waan goonu ni goona. Yoo dandeenye. Siigalee yoo dadhabni hoo ajandaa isaanii kan isuu dhiisanii lafumatti miskiinni kan du'e haaduu kan jiraate haa jiraatu dhiisuudha ofirraa. Furmaan isiin jirtu ta'a. Lammata immoo qanii amma araaraaf dhiyeessan kana mee waa'ee araaraatirrallee waan tokko isinii kaasa. Ilmi namaa akka gurri muramee jira. Kalluuti cabee kiraanchiin har'a deemu jira abbaa ijoollee torbaa yoo yaadattan gaafa ijoollee walloosan. Gaafa araaraa warri gootonni warra ijoollee kana wal ajjeesisiisanii warra ijoollee kana caccabsiisanii warri cabsame sun waamamee irraan dubbatamu warri gurri murame sun waamamee wal'aansi isaan kennamu. Ilma namaa akkasii isaan itti taphatanii kaan biyyee nyaachisanii kaan shari'aa nyaachisanii kaan immoo mukaan gudeedanii tajaajilan ala godhan sun wanni irraa dubbatamu hin jiru. Gootonni warra waan kana godhesanii isaantu paarlamarraa ol bahee puush godhamee giiftii kamturraa argatameedha kan lakkaayamu jechuudha. Kuni taasuma ergaman qabu jechuun inuma hin danda'amu. Biyya mootummaa qabdu. Biyya mootummaa tokko hin jirtu biyya ejensiin biyya alaa jiru akkamitti namni to'annaa jala ooluu dadhabee. Faarsaa oltan kan mootummaa kan faarsaa oltanii mootummaan qabnu. Meeqoo bubbee hafitattu obse bubbee seeraan carraa kee fudhataa dubbadhu waan baay'ee dubbatti waan baay'ee fakkeenyatu as keessa ka'ee jira dubbadhu. Waan jiru lafarratti goonee dadhabne kun ergamatu jira walumaa galatti keessattuu wanna miidiyaa kanarraan dhufu ijaaramni ilmaan bareentumaa daranuu isaa yaachisanii beekta baay'iste. Wanni kun wanni hojjetaniif akka uummanni kun addaan fagaatu walumattuu akka diina ta'u. Mee amma fakkeenyaaf Amaara kana maaliif jibbina? Waan isaan nu godhan san dhagaa waan guddanneef. Addaan fagaachaa wanni deemneef amma mee ilma diinaatii miti kan isaan makiina hidhanii rarraasan sun. Ilma diinaatii miti kan isaan qaama saalaa akkas godhan suntu hidhanii. Ilma diinaatii miti kan isaan jiraa awwaalan sun seenaa duraan mootummoonni duraanii raawwatan. Ijoolleen harargee fakkeenyaaf ijoollee harargee farsii walloltan jirtu kokotonni asirraa walloltu tun maal goote kun makiina hidhee lafarra harkise kun nama jiraa awwaalee mormaa ol bicha hambisee jechuudha. Kana jechuun maaliin seenaa suukanneessaa akka isaa jidduu kana keessa jaalalli jala kana lamaanii gaafa fuudhame wallaahi abbaa barbaade Oromootaan waggaa kuma bulchu. Hamma jara bakka kanaan ijaaramni hin jirretti. Isaan lola kana asirraa isanii lafarratti akka gadi bu'u godhan gadi bu'uudhaaf yaalutti jiran biyya keessatti akka uummanni wal loluudhaaf tattaaffiin godhamaa jira. Kanammoo kan fashaleessuu danda'u numa asirra jiru kanaa jechuun isin barbaadetti itti fufa.
Jarana isinii kenna waan mucayyoon tun kaaste dubbii ajaa'ibaa Kanni fi jaffeellee ragaa guddaa harkaa qaba jaffee guddee. jaffee kenna waan mucayyoon tun dubbatte dhageettanii mi ragaa wajjin nama san akkay godhe makiinaa nama itti lafarra harkise sanii akkay godhe san ganda isaa fuunee kenninee mootummaa seera kenninee agadhaa tarkaanfii ittiin fudhatamne jette dubbii mucaddiin dubbii dhugaa jiru dubbatte jaran gara hundattuu walaaluudha Arsii Harargeen seenaa ofii keessa wal lolteen beeytu warra akka maleellee wal jaalatu warra akka maleellee wal fuudhee walirraa dhale Oromoo kaan caalaa warra baay'ee walitti dhiyaatu ture dubbiin isiin kaafte tun dubbii ijoodha jaafe dubbadhu. nama kana dursa dhufe daqiiqaa wahiida kana kana Ayyee Nama jarjare kana kanneen. I think eenyu ka jarjare Eenyu jaffee cinaa ka jiru kan. bubbee sagure dubbadhu guys tap godha hundi keessanuu waan mucayyoon tun kaastan waan dubbii ijoo isiin naa kaafte waan hedduu irraa fudhadheen qaba. Silk Akka nama Saudi Arabiyaa TikTok keessa isaaniitu bilbilaa baname